basic networking ilaalla jechuudha. Networking basics kan jennuudha irraa ni jalqabna. Mee haa ilaallu takka takkaan jechuudha. Kan jalqabnu durarra International Standards Organizations ISO kan jedhamu jechuudha. International Standard Organization characterized by United Nations jechuudha. Dhimmaan kun kan qophaa'e kun ISO kun akkuma walii galatti waaqa beektanii fi kan kanarratti illee galchee jechuudha. Inni lammaffaa kun ISO yookaan immoo OSI kan jedhamu reference model kan jedhamu jira. Network irratti jira. Network beekuu dura wanti dura beekuu qabdan isa kana jechuudha. Inni tokkoffaa physical layer jedhama. Inni lammaffaa immoo data link layer. Inni sadaffaa immoo network layer. Inni afuraffaa immoo transport layer. Inni shanaffaa immoo session layer. Inni ja'affaa immoo presentation layer. Inni torbaffaa immoo application layer. Leeroota torban kana keessa dabreeti gara maaliif deemee jechuudha. Gara networking gara useritti display godha jechuudha. Tokkoffaa irratti physical layer jennu kun how to transmit the signal in the course. Inni kaan immoo physical file transferring kun email remote logging kan jennu kun application irratti argama jechuudha. User irratti maaliif interface user irratti waan dhume jechuudha. Fuula isaa duratti kan display itti godhanii kan user itti ilaalu yookaan immoo kan namoonni itti ilaalan maal jedhamani application layer irratti jechuudha. Presentation layer jechuun ASCIA jechuun sound or text sound irratti ni jiru jechuudha. Inni kaan immoo session layer establish the manage connection kan manage godhuudhaan wanti jechuudha. Inni transport layer kun immoo end to end communication to TCP dha. TCP jechuun networking irratti jechuudha. Inni kaan immoo networking kun kan hojjetu network layering kan hojjetu routing and addressing IP address dha jechuudha. Data link layer immoo two party of network physical layer fi network layer kana communication two party of communication internet kan jennu kun isa kana jechuudha. Jara lameen kana wal barsiisa jechuudha. Physically kan jennuun hardware dha. Data link layering lameen kana jechuudha. Communication isaan jidduu jiru kan hojjetu jenneeti ilaalla jechuudha. Inni itti aanu kun TCP yookiin immoo IP reference modeling kan jennu kun TCP jechuun transport control protocol jenna jechuudha. IP immoo internet protocol or routing kan jennu jechuudha. TCP IP reference modeling akkuma beekamutti TCP IP OS model reference model keessatti ni argama jechuudha. Inni kun eessatti kan argamu kan jennu layerii afuraffaa yookaan immoo network transport layer irratti ni argama jechuudha. Yookaan inni application layer, transport layer, network, internet network layer kan akka FTP, Telnet, HTTP jechuun TCP, kan UDP, IP, internet, packet radio, point to point kan jennu jechuudha. Inni kun reference model ni isaan ni jiran kan akka application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layering kun ni jiran inni physical layer jechuudha. Inni jarri lameen kun application layer fi presentation layering kun jarri lameen kun wal qabata. Kan akka FTP, Telnet fi HTTP kana qabatee deemee jechuudha. Transport layering yookaan immoo session and transport layering kun UDP fi TCP hundarratti qabatee deemee jechuudha. Networking immoo maal qabatee deema? IP yookaan immoo internet network IP internet protocol kana kan qabatee kan deemu session sadaffaa kanarratti jechuudha. Yookaan immoo layerii sadaffaa kanarratti kan argamu jechuudha. Inni kaan immoo data link layer fi physical layering kun point to point packet radio and internet kan jennu yookaan immoo host to network kan jennu jechuudha. Isarratti kan mul'atudha jechuudha. Inni kaan immoo layered packet formatting kun layered and packet format irratti akkuma asirratti akkuma amma dura jechaa turretti layer control kun info is the passed of N1 layers jechuudha. Inni kun kan jalarraa kan eegalu jechuudha. Isa physical layer irraa kan jalqabu jechuudha. FTP header and FTP data, FTP header, TCP data, IP header, IP data kan jennuun inni kanneen internet header and internet data, internet layer kan jennuun kun achuma keessatti walitti qabatee jira jechuudha. Akkuma amma duratti ibsinetti follow
control kan jennu kun follow isaa akkaataa inni itti hojjetu tokko irratti haa ilaallu jechuudha. Inni kun follow control kan jennu kun sender that fold the receiver to maximize throughput jechuudha. Inni kan ammoo sender fi receiverin akkuma jirutti get permission and the method of stop and wait sliding and window kan jennu jechuudha. Sender inni jira wanti receiver inni jira jechuudha. Daataan akkuma asirratti mul'atutti bifa kanaan jechuudha. Isa kanarratti akkuma mul'atutti ilaalla jechuudha. Nama jechuudha. Utubaa guutuu kan inni fakkaate jechuudha. Bifa kanaan deema jechuudha. Daataan kun bifa kanaan maal ta'e jechuudha. Transmit ta'e jechuudha. Haala kanaan kan hojjetu ta'a jechuudha. Inni kan error controlling kun error isaa akkamitti akka kan laalamu jechuudha. Error controlling deliver frame without error proper order to the network layer, the error detection on the ceiling and around redundancy check, sequence numbers, attacks, next, and the time of timeout kan jennu jechuudha. Error recovery automatically repeat and request kan jennu kan ARQ kan jennu stop and wait and go back and select reject kan jennu jechuudha. Akkuma asirra mul'atu jechuudha. Diagram kanarratti bifa mul'atu kana gamana takkarraa gara lamaa gisii dabru laala asumatti lamarraa gara wanti dabra deemu jechuudha. Daataan kun buusaa gisee kanatti exit jechuudha. Time out bakka bee jechuudha. Inni jiru jechuudha. Networking time out jedhama jechuudha. Gubbaa kanarratti ammoo osoo deemu wanti laayinii afran kun osoo deemu tokko gara muramu the attack 3 ni dabra lama dabra takka deemu jechuudha. Inni kun bifa kanaan irrita control godhuu dandeenya jechuudha. Inni kan connection oriented versus connection length kan jennu. The first one is this geengoo kanarraa eegalee gara rectangleitti gara kanatti kan deemaa dhufe kun the connection oriented telephone system jechuudha. The path setup before data is sent, the data no sending dura, the data not have addressed circuit number is sufficient kan jennu jechuudha. Connectionless portal system complete the address on each packet. Yookaan ammoo the address decided the next hop at each router kan jennu jechuudha. Inni kan multiple access protocols is multiple access control accessing multiple accessing kun lammaffaan kun ammoo the carriers sense multiple access with collision detection jechuudha. Bifa kanaan akkuma achirra mul'atutti. Inni kan ammoo HDLC framing bit separate. Inni kun framing kun delimited by flag 0 and 1 jechuudha. 1 and 0, 0, 0 and 1 and transmit and receive flag jechuudha. Spoof and bit if pattern is appear in the data jechuudha. Remove separate the bit of the destination transmitter and receiver 0 and 1 jechuudha. Inni kan P3 kun introduction of P3 point to point protocol kan jennu jechuudha. It originally for user connection. Now the beginning from router to router connection. Connection also P3 is used when user connect to the internet service provided ISP kan jennu jechuudha. These are modern P3 kun amma tokko vibration in an HDLC is using the flag like HDLC used by the band server is for the bit server. Actually, in the the protocol ko IP ko IP connectionless service is variable size diagrams best effort delivery delay is out of order corruptions and the loss possible the higher layer should handle those handles the only data forwarding using the table of prepared by protocols. For example, the shorter path first you can get the major routing information protocols rape providing the only send in the delivery service error and control the message generated by internet controlling the message protocol ICMP. I think 32 bits
decimal four decimals number, for example dhibba takkaa fi 92 dhibba takkaa fi 68 duwwaa takka yoonni amma akkasuma fakkeenya kanatti immoo bifa kanaan jechuudha. Bifa kanaan taa'ee IP jechuun kan inni jechuudha. Bifa kanaan kanatti taa'ee jechuudha. dhibba tokko 64 doot dhibba tokko 7 doot 61 doot dhibba 210 kan jennu jechuudha. Inni kun maayyaa IP jenna jechuudha. IP addressing examples. An examples of the first one router irratti kan kennamu dhibba tokko 28 duwwaa takka kan jennu kun bifa IP jechuudha. Lakkoofsaan kan jiran jechuudha. Lakkoofsota jiran kan fayyadamuudhaan also host on the hardware field the prefix jechuudha. Network hundi version 4 warra fayyadamu hundi bifa kanaan fayyadamu jechuudha. Version 6 illee kalmaa fayyadamanii garuu version 6 waan itti deemee ilaalu jechuudha. Bismillah kan jedhamu ini pun subnet work kan jennu kun the network is multiple subnet connected to the router. Is the general subnet is one internet. All hosts of subnet have the same address prefix. The max subnet max kun dhibba lama shantamii shan dot 0 dha jechuudha. Bifa kanaanii akkaaluma kanaanii subnet masking kan nama jechuudha. Itti aanuu forwarding IP diagram kan jennu delivery diagram datagrams to destination to work subnet. Routers maintain router of the next hop the next hop the field does not appear in the datagram jechuudha. Net1 R1, Net1, R2, Net3, R3, Net4, R4 kan bifa kanaan destination isaa forward jechuudha. Inni kaan ammoo IP version 6 kun IPv6 kan jennu kun how many address 10 billion people by 2020 each people will be served by more than one computers. Assume 100 computer per person. Yookaan ammoo kudhan irratti yookaan ammoo more address can be required to multiple interfaces per node. Multiple addressing per interfacing kun ammas ni qaba jechuudha. Both believe 2 to the power of 6 and 2 to the power of 8 the per host jechuudha. Safety margin 2 and up to 15 to the power of 15 address jechuudha. IP NG kun requirement 10 to the power of 10 and the in the system to 10 to the power of 9 jechuudha. Network deliverable desirable 10 to the power of 12 to 10 to the power of 15 kan argamu ta'a jechuudha. Inni kan version 6 kun dhibba takkaa fi 28 the long digit of the fixed size jechuudha. Inni kun addressing isaa afaan kanaan beekama jechuudha. If the sign the rate 10 to the power of 6 as the woodlight continues expected supported in 8 times 10 to the power of 70 to 2 times 10 to the power of 33 address rate. Bifa kanaan kan ta'u. Inni kun immoo faayidaawwan isaanii allow the multiple interfaces per host, allow the multiple addressing per interface, allow unit cast and multicast any cast related. Allow the provider the based on type local link local in the 85% is speed of unassigned percentage submission jechuudha. Inni kan version 6 fi version 4 kun garaagarummaa isaanii version 6 almost 1994 to the version 1925. Version 6 kun only twice the size of IP version 4 header. Only akkuma beekamutti version number isaanii has the same position irratti version 4 irraa fakkaatan. Hard priority kan kami garuu version isaa nama walitti dhufuu danda'u garuu all F3 type kan inni kan ammoo optional field replaced by extension headers allow play as well as secure and assignment teacher. Ini kan ammoo distinct office of user what DNS
DNS kun maal jechuudha inni ta'u DNS dha. DNS kana gisee ilaallu DNS thousand computers on the dogs issue where are going to the instance saying that this day jechuudha. Gisee computer tokko install godhan computer kana keessatti manni barumsaa tokko yookaan ammoo maal qabaachuu qaba doomeenii mataa isaa qabaachuu qaba jechuudha. Doomeeniin kun edu ta'uu danda'a .com kan jedhamu beekaman inni jira jechuudha isaan kun. TCP IP key features condition oriented point to point communication and the two pointers reliable transfer. The data is delivered in order full duplex communication scheme interfacing continuous the sequence by internet. Reliable connection start up data makanarati all data connection makanarati confuse the new connection. Grateful connection is shut down. The data sent before connection closing the connection is lost. Not lost. You can check the data 6060 the port 60 identifies the source, the user's processor. FTP, Telnet, DNS, HTTP, number of certificates, the next byte expected. Window numbers byte allowed by the same thing. The next one is the last one, the domain name system hierarchy. Name root, .com, .edu, gov, edu, au, us, BA kan jedhamu kan example go amma cobra.netlab iho state example ko kana fakkaatu example isa wanti biraa akkasiin dalagamu yoo barbaadan channel kana subscribe gochuun irraanfatina gara waan biraa kan itti hojjennu yoo kan jiraatu ta'e waa'ee network kanarratti gaaffii qabaattan comment section jalatti nuuf barreessuun irraanfatina. Galatoomaa isiniin.